qorichi goone tokko hin jiru. Obboleessa qorichi goone tokko isaan jiru. Waan si kenne san seeraan hin goone ka jettuu noo. Eenyu? Gaaddisee. Hin jenne. Hin jenneeni? Waan hin jenne maal goone? Hin jenneeni? Maal? Taa Abdalla. Naga nam jira abbo. Taa argineeti. Nu karaa biraattu aarii sibira fixachuu dhumne. Ammoo wanni jetta maal? Amala si ilaalee namni si jaalate mucayyoo tanallee fuute taanillee itti fidde mucayyoo itti fidde san hin jaalanne allaalee. Wanni namnu atamala jibbaartuuf waan tokko namni waan badaa tokko dhiisii hogguu namni namaan jedhu namaan jaalatu namni. Waluun beeyu. Kan beekne deengadda maal gorsaa turte Abdalla? Eessatti? Mana kanatti. Maal gorsa? La Abdalla dhageeffadhu. An waan hunda dhageeffadhu qabatamaa waan hundaa ragaadhaan harka. Ka isiin beekne xayyib deengadda dhuftee qorsi an si kenne sanillee seeraan ittiin goonee mana kanaallee hin bayinii manni sii ta'ee mi'ee mana kanaallee hin bayinii abadan aabitiin jettee mo'attiisan mataa garagalchaa ooltee maal achinurraa deebisa achinurraa deebisa. Abi obboleessi maal taasise? Abbo akka kasi gaafataa jiru deebiin haa deebisan raachi deebisa. Sun adda hoo kan nama kabajaa mana kan kee jirra. Mana maal? Sareen mana ofiitti nama nyaatu nama kabajiti. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanoo baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensaa maal fakkaatan jedha kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa maal qabattee dhufte hoo jettan Abdallaadha kabajamtoota hordoftoota keenya dhiyeenya kana guutuutti bilbilaa hadha dhufaa boru dhufaa naan jedheen itti wannaa jedhaa ture waan isaaf hariiroo isaaf fi gaaddisa jidduu jirtu gaafachuudhaaf deema maal leengaddallee akka gaaddisetti kenne gaaddiseen sirriitti hin kennineef maal waan jedhaa ture san gaafachuudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya kanaaf ni dhufaa naan jedhee jira kanaaf yeroo inni dhufutti kaameraa kiyya dhuunfadhee kabajamtoota hordoftoota keenya bakka kan teessisee wanni ati gaaddisetti kennite maali gaaddisee maal natti gorsite eessa wal beektanii maal jedhani hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha. Seena. Salaamu alaikum. Barbaarsan gachuuf ni hamsina. Barbaarsan cufaa teessise. Kophaatee jirtan. Akka. Maal? Taa Abdalla. Naga nam jira abbo. Taa argineeti. Nu karaa biraattu aarii sibira fixachuu dhumne. Ammoo wanni jetta maal? Naga maaltu jira? Maal ta'a? Adaanuun jira jennaa erbeen tee nagabaa guutteerti jettee olaan jedhan. Tolee abbaa. Amma waan akka waan gaarii naa godhee wayii harka yeroo na hiixattullee naa ajaa'ibe. Maal walii qabna waan gaarii waan. No. An dura bara ati nama nagaa bakka hiriyyaa kiyya ka'anillee yeroo dheeraaf si anama bara ofuma kiyya of ajaa'ibsataa ture waggaa dheeraaf si dhageeffataa ture. Waan ati jette adaawwanni ati na gorsaa turtu wanni ati naan jettu guutuun soba ta'uu yaa'anii ajaa'iba. An guyyaa takka waan badaa si gorsee hin beeku Abdillahi. Jireenya kee keessattis. Ajaa'iba. Dhaga'ina. Jireenya kee keessattis yaadee waa dubbadhu keessattis abdii kana waan atti yaada waan kana akkanaa ta'u abdiin kun jedhee takkaa garaa kee keessa yaadee hin beeku. Maal dhageetti maal ta'e? Maaltu ta'een kamini maal ati fayyaa qabdaadhe maal si godhame? Yoo galata si godhe malee maal si godhame? Maal na goone si jedhee? Maal si godhe kan laa waa akkanaa na gooteerta jedhi yoo waan badaa wayii si godhee jiraate. Maal waan si godhee jira waan si waa dhageetti moo? Waa dhageetti moo? Waa dhagoo malee akkana naasaa? Maal dhageetti na gaafadhu. Laa xayyi dhiyeenna kana si bilbila hadha hojii qaba hadha bakka akkasiiti kaleellee ammoo bakka hojii kan keetii yeroo dhaqu asuma jira amma watan kun as jireedhan asiin jiru kunoo hojii iyyuu dhandhee naan jettee na sobde maa akkas jedhe. Laasan barre. Leelleesh qaxaroo an siin qabu fuullee maa dheessita dura dursu. Haalli haala biyya namaati dalagaadha namuu dalagaa walii fiiga fakkeenyaaf dalagaa isa guutuu mura yookaan bakka biraatti jarruun erguu danda'a malee an si dheefaaf hin deemne ammoo waan si arrabsine waan si jedhamu maaliif akkana fuula boortee maaliif ganoonta fuulli kan kenna jijjiiramu. Rakkoommaan fuulli kan kee mana kan kee keessummaa anama akka mana kana waliin hin gallu si dhufe aadaa si dhufe maa akkana gurraachettee na eeggasa. Ati har rakkoo. Dhufinnaan si bilbilee kunoo mee kootuu si tuunaan jedhe dhufinnaan jettu wanni kootuu. Ati rakkoon irraa qabdu maal ta'e? Ani. Rakkoon sirraa qabu jaalala obbolummaa taate malee waan biraa sirraa qabu. La jaalala obbolummaa keessaa baasiiti. Tabiraa rakkoon ati irraa qabdu maal? Maal tabiraa sanarraa qabdu jira? No. Amma asirraa qabu miskiin rabbi. Ani waa'ee miskiinummaa kan keetii osoo hin taane ati waan irraa qabdaati mataan kan kee. Atamma kana dhiisiiti.
Kan si gaafataa deebii naa deebise. Maal na gaafataa? Kan si gaafataa jiru waa'ee obbolummaatiif maalii dhiisiiti rakkoon irraa qabdaa sin jedhaa jira. Rakkoon irraa qabdu maali? Obboleessa kee rakkuma takkatti sirraan qabu. Maa sodda Abdallah anama maal? Arras borus gara fuulduraa. Anama maal mara kiyya jirtaami wanni takkattiin si dubbataaru hin jiruuti. Rakkoon irraa qabdu laalee achiin booda rakkoo kiyya fi kikkachoo fedha rakkoo maan irraa qabdu. Hin qabu takka. Akka jiraadhu hin barbaaddu. Allahu akbar. Sarara fuulduraa irra namni rakkoo kee hiikuu barbaadu namni jireenya kee barbaadu tokko fa'aan. Argee dhiisee qorqodaan argee dhiisee qorqodaan mee achumaan dhaabise. Abba maa qorqoddaa yoo fedele qorqodde. La. Nama abdee amee. Amma nama amdee na hime nama kana miti. La anama si gaafataa jira bro. Ne burcuqqoo hojii. No burcuqqoo hojii ni miti amma Abdallah maal jireenya. Egaa ootuma anan kan tokko anama waan bakka hunda yoo dhaqama Oromoo yoo mana isaa dhaqa anan nama baasa. Bishaan yoo jedhan aanan namaa kenna. Aanan fidattee dhuftee biree dhugi kaamaara. Burcuqqoo nuu fida. Burcuqqoo maa si fidaan. Fedhe obboleessa kee maal taasisa? Bishaan mallee keessan baaftu? Oduu qabanii jiru. Akkana jetta. La maal akka jettaan jedhama dubbiin hin nagachiisini. Obboleessa kee dhageessa. La fayyaa maan ati maal narraa qabda? Wallaahi abdii waan takka sirraan qabu. Akka hin jiraa dhufeetu. Akka Gaaf duraa gaafa qabattoon dhageeffadhu gaafa qabattoon abbaafattee gaaddisee fuutu malee maal naan jettu nama naa dhaabate na fakkaata. Dhugaa an abdii waan. Booda irratti ammoo akka atiin qoyaa nama waa kasi gaafadhu atiif gaaddiseen isa wal beekta. Gaaddisee isa beekas mee bira beeka malee. Asumatti. Akkana kun. Dhagaa gaaddisee illee amaluma si ilaalee natti toltee naannoo atumaa haa fuutuuf jedhe malee. Seeraan dhagaa kaatama. Galatoom. Gaaddisee hin beeku. Galatoom. Namni gaaddisee illee ol nu barsiise sima. Na dhageeffadhu ka Dhagaa. Galatoom bulee. Gaaddisee illee namni ol nu barsiise sima mataa keeti. Gaaddisee illee amala si ilaalee namni si jaalate namcayyoo tanallee fuute taanillee itti fidde mucayyoo itti fidde san hin jaalanne allaalee. Wanni amnu atamana jibbaartuuf waan tokko namni waan badaa tokko dhiisii hogguu namni namaan jedhu namaan jaalatu namni. Dhisii galee ani siisan dhiisii mucayyoon tun sii taatee gaaddiseenis hin jedhe. Sallee akka obbolummaatti gorsaaf hin jedhe. Naa taati yoo jette naa taati lakki naa taati yoo jette haala wasaala waan siin taane immoo nullee itti hin dhimnu maaliif hiriyoota keetiillee namoota hin nyaanne waliin dhumnellee akka atama jettu kana jireenya kan kee jibboo osoo hin taane warra jireenya kan kee jaalatu keessaa nama tokko lama sii galaara jireenya kan kee sin jibboo. Kanaaf ati an waan jireenya kan kee jaaladhu waan si jaaladhu jecha mucayyoo sanillee fuudhisin jedhe malee mucayyoo illee hin beeku waluun beeku. Kan beekne dheengadda maal gorsaa turte Abdallah? Eessatti? Mana kanatti. Maal gorsa? La Abdallah dhageeffadhu. An waan hunda dhageeffadhu qabatamaa waan hundaa ragaadhaan harka. Ka isiin beekne xayyib dheengadda dhuftee qorsi an sikkene sanillee seeraan ittiin goonee mana kanaallee hin bayinii manni sii ta'ee mi'ee mana kanaallee hin bayinii abadan aabitiin jettee mu'attiisan mataa garagalchaa ooltee maal? Mu'attiin gorsiteeti waan hin taane na obaastaniif maal na obaastan? Amma dubbii faallaa fudhattee margite mucayyoo ammanni hin bayin jedheen mana kan kee kana keessaa hin bayinii hin jenne sii galee mana kan kee kana keessaa hin bayinii hin jenne maal jettee? Manni kan keessaa hin bayin jedheen mana kiraayii ka argatte san keessaa hin bayinii jedheen lama sii galee mana kiraayii argatte san keessaa hin bayinii cadhi taa'ii jedheen obboleessa kee. Ani immoo mucayyoo manni an keessaan bahin jedheen mana kiraayii argatte mana kiraayii mana bareedaa argadhe siin jette namni kun beeku yoo gara hamtuu namatti hin yaadin hin miidhamu bakka badaan dhaabatu hamtuma namatti hin yaadin si gara mucayyoon xam hamtuu isinitti hin yaadna sitti. Amma fuute osoo isin la natti hin faarsi nama waa'ee mucayyoo anum faarsaa faarsati mucayyoo tana fuute osoo isin mana kana jirtu osoo isin as bakka bultu hin qabne fuute intala irra galchite. Waan takka jennu mucayyoon tun illee nagaan kun si waliin jiraata haga jaalala isii qabdu ibsite malee waan biraas hin goone. Ammallee yoo taate ammanni an guyyaa duraa keessaan bahin jedheen illee manuma kiraayii gaafas argatte san keessaa hin bahinii manni hin jedheen illee san. Yoo manni kiraayii isiin argatte kam inni? Mana kiraayii argadhee deemtee guyyaa sanitti hin argatte. La ka isiin argatte ka isiin achitti itti galte sun kam inni? Kireeffatteeti mana ijaarannee wayyaa si qabna. Laani nama uummataa walii galte malee woo itti galte. Meeshaa ofii cinaatti guurattee ariitee mucayyoo mana ari'aa jettee itti dhaatattee si intala jettee intalummaa isiiti mucayyoo tan an duran beeku abdii beeka abdii akka ta'e yaa godhu yoo jedhe yoo ati karaa baase karaa irra dhiisaa obboleessa kiyya fayyaan qabdu. Amma manni ati hin bahin jettee kana? Manni ani hin bahin jedhee mana kiraa isa.
أما تمو فعلنا فرد قرصيو قصير لا قرصي كم يتلا لا عبد الله لا كيف أروح عبد الله قرصيو قرص قاف دراني سكنيسان اللي سيران التنقوني جتي مالي قرصيسون أبو بليزكية عبدي هم كانوا أنا كإنت أدبوه فنيم يوكنا يا كيوان شكيتي في أنانيتي متي أنا قرصي قياسا إتقول إناني قرص جوي تنجو لا أشنو راديبس أبي أبو بليزكية مال تازه أبو ما كسي قاف تارو ديبين راديبس راجع سون أدى هو كانوا هم خبجان من كان كيجرا أو ما ساري إنه من أوفيت تكلا لما نيات إنه خبجتي أنا ملا أنا كنا أكن أوعى وين الناس إنجيل أبو ما بس أدى بس قاضي ماله وان براتي بيمتي لا فان كاين لو يا أبو إيه نوجا كتايري ما أنا شكل سيدور نوجا ما شكل سنجل لا إله إلا الله ما رب زي ربي يا عبدي نقولون ده بسم الله أما ما تمام قرصي سيسان سيران تقول كجت مالي سان وانا هم يري أنت ما أبوا واي قريشات ندبنا قريش مثلا بيه يا قريش أيوة زي قوتي راتي أنا بيه واي قريشات يا عبد الله بالتليفون نجرا أشوفه تسلاسل لا إله إلا الله عبد الله رجع فرق عن وننجرينيتي عبد الله قرصي قياسا إتناقوت مالي قادي سكنيتي نهم قادي سي قرصات ورتي درا قو ما كان كيتي مال درك جالته وسونتاني درك السفور أكاسبان haga inni aga ati jala deemte inni si jala deemuu qaba yoo inni miila kan keetitti hin kufi awwata kan beeku jettee dhaadatte jenne ha dubbii kiyyaa miti abba ansi dhaadadhaa akkanaati laa abdallaa jettee jirta telefoon dubbii hagana gahu abdallaa waan qabatamaan lafa jiru bara abdallaa dubbii qabatamaa abboleesii aanan namna keetii baana waan biraatiif namamtee irratti nu him kana amma dhiisi haasaa akkana amma kana natti mere hayya abboleesii mucayyoo waan takka illee sitti hin gorsin waan takka illee itti hin kennin waa ati kakadhu naa kakadhu isin jetteen sii kakadhu ammoo mucayyoon sun miskiina sii taati si jaalatti si hinaafuu isi si jaalachuudha jedhee ani isii biratti illee haasa'ee jira gurbaa kana qabadhu jabeessii qabadhu nama sii ta'u nama jireenya keetiif illee sii ta'u jedheeni itti wannan gorsitan ammoo qorichatti godhee maali godhee akkana godhee ittiin goone maali hin goone kana haasofne wannan haasa'e immoo waa'ee kiraayii manaa dhufee walii haasa'ee jira guyyaa tokko ammoo ati hin jirtu na fakkaate asii walii beellamnee ati na ela baate abdallaa waan arguna sobaarta bara la sobaa miti bara waan qabatamaan si garsiisu telefoon na jalaa cufate abdallaa abbaa gumaananitti tana fixee mana keetii ba'uu na dhiise maali si waameeyyuu kan man si waameefi kan mana kiyya kan baatu kan baata miti obboleessi ma si himee waan na gaafate la silaa walirraa isin gaafadha isin illee sa'aatii ati dhuftu wanni biraa sa'aatii ati dhuftu beetti walii bilbiltanii wilettee baateemi maa mana kee jirti si waan amma mana kee jirti baatee jirti kaamaa baate sa'aatii ati dhuftu duraayyuu usuu mana kanaaf gabbaa jedhanii gadi hin baane yookaan eegi abdallaa ta'a isi eegime amma nisi dalagaa qaba dalagaa nanga geeffadhu haa isiin anam dhaga daqiiqaa lamaan danda'u la walirratti isiillee as teessisee gaafadha abdallaa dubbiin tu wal dhaba guddaa ga'uuf dhugi aanan dhugi eegi amma maan siin jedhaa amma mucayyoo eegi na dhageeffadhu kaa hin bahin mana kanaa siin jedhaa abdallaa dhageegaa abdii hin baatu akka gaaddiseen dhuftu gaaddiseen haa dhuftu maalu kiyyina iteetta sa'aatii fedhe dhufa la abdallaa sa'aatii dalagaa hin dhuftu baati guyyaa meeqa si barbaadaa wallahi beekta wallahi dhufa sa'aatii siin jirtuun kootoon siin jedhan dhufta an sa'aatii dalagaa hin qabne hundaan dhufa obboleessi kiyya dhehen gadda maaliif bakka hojiillee akkana na dheessite hadhan dhufa boruun dhufa maali bakka akkanaa jira jetteeti qaxaroo baay'isaa turte dura asiin dura tamam arra dhufa sen jedhe maa manatti hin qabne mucayyoo akkuma duraan akka jibta si'aata guyyaa meeqa inni dhufa jettee wanti asii socho'uu roogee as kaayeeti guyyaa meeqa itti milkaa'in kun amma akkasii kasanii yeroo biraa laalla maal laallani abdallaa amma baraate amma dhagaye amma waan si gaafa dheef qorsi maalii akka goote maal gaaddisee qorichi goonee tokko hin jiru obboleessi qorichi goone tokko isaan jiru waan si kenne san seeraan hin goone ka jettuu noo eenyu gaaddisee hin jenne hin jenneeni waan hin jenne maal hin jenneeni sa'a booda deemu abdallaa dhageeffa karaas hin jenneeni sa'aatii barbaadde sa'a booda koo sa'a barbaadde amma hundaafuu ibsi haa sa'aatii barbaadde akkasiin dura waan sa'aatii takkana ati barbaadde akkasiin dura waan takkana jibdee naan beeka obboleessi maal yoo si kijib eenyu dhugaa dubbadha obboleessi Dallaawwanni akkanaa kun garuu ni laallame. Hadha waan biraa dubbatan boru ka biraa waan biraa dubbatan uummata baalagee kan hin nyaake.
maxxanee hin jennedha. Yaa Rabbi yaa godha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunoo argitan waan inni jedhe kana jedhe Abdallaan jedhee isinitti hin garsiisu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na aarse ni ho'akkate waan silaa itti garsiisu viidiyoo lafaa qabullee telefoonni chaarjii fixeeti narkatti cufate amma immoo walii beellamnee jira gaaddiseenillee sa'aatii kana gabbaate isii itti waame bakka kana teessee gaafadha yeroo an jedhutti jechaadha isinillee ni baate jechaadha ani inni akkuma isin dura na sobaa ture san inni soba malee hin dhufulle jedhaa shakkii qabaadha ture yeroo isin gabbaatus ni arga ture akkuma isin gabbaateen daqiiqaa 3-4-5 booda Abdallaan Hussein amma immoo isii eegee hin danda'u galgala yaani sa'aatii ati barbaaddetti sa'aatii isin jirtutti ni dhufanaan jedhee jennaan tole jedhee waan takka afaan kiyyaa badduu osoo hin dubbatin akkasitti geegesse kana isin jedhe kabajamtoota hordoftoota keenya kan viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessa warri yeroo duraa dhuftan sabskiraayib godhaa erga sabskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa cuqaasaa isin jedha nagaan nu tura.